Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa goota mirga namoomaaf olaantummaa seeraaf akkasumas haqaaf qabsaa'ee qaroo Oromoo imala barbaacha haqaa irratti wareegame. Ashamaa yooyyaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo abukaatoo fi gorsaa seeraa akkasumas falmaa mirga namoomaa fi haqaa hayyuun seeraa beekamaan Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa waggaa lamaan har'aa hagayya 11 bara 2021 waqtii kanatti haala suukaneessaatiin du'ee argame jedhamee reeffisaa fulaan eegamnetti argamuun gadda guddaa uumuun yaadatama. Gaddi sun ammas namoota baay'ee keessaa hin baane. Abdul Jabbaar manneen murtii sadarkaalee gadaanaarraa eegalee hamma sadarkaalee olaanoo kanneen Oromiyaa fi Federaalatti abukaatoo fi gorsaa seeraa ta'ee hojjechaa ture. Hagayya 11 bara 2021 garuu sababa hanga ammaattuu hin beekamnee fi mootummaan qorachuu hin barbaanneen tasuma du'ee argame jedhamee kunoo dhugaansaa akkuma awwaalametti jira. Duuti isaa namoota ogummaa seeraa keessa jiran dabalatee Oromoo hunda naasisee gaddisiisee ture. Nutis yaadannoo wareegama Abdul Jabbaar waggaa lammaffaa sababeeffachuun eenyummaa fi qooda gama ogummaatiin Abdul Jabbaar Hussein qabsoo Oromoo keessatti gumaache isiniif dhiyeessuu filanne. Kana malees akkaataan ajjechaa ogeessa seeraa beekamaa kanaa maaliif qoratamuu akka hafee fi haqni isaa akka awwaalame sagantaa kana keessatti idaanee kan isin dhageessinu ta'a. Dhumarrattis ogummaan inni hidhamaa tureef sun maalirra akka jiruu fi Abdul Jabbaar maaliin akka yaadatamu irratti wanta qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Haga xumuraa turtiin keessan waliin akka ta'uuf akkasumas sagantaawwan keenya biroo akka isin dhaqqabuuf chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu fi qabiyyee isaatis waayiloota keessaniif qoodaa sheer gochuu hin dagatinaa jenna. Abdul Jabbaar Hussein abukaatoo fi gorsaa seeraa ogummaa fi dandeettii isaatiin kabajaa fi naamusa olaanaadhaan saba isaa tajaajilaa turedha. Kanarras darbee nama ogummaa seeraa qabuun dhimmoota sarbamiinsa mirga namoomaa fi rakkoolee siyaasaa fi hawaasummaa Oromoon keessa darbee fi keessa jiru ilaalchisuun waltajjiiwwan garaagaraa irratti bifa barreeffamaatiin, bifa leenjii kennuutiin akkasumas miidiyaalee muummee fi kanneen hawaasummaa irratti bahuudhaan nama ifatti yaada isaa ibsachaa uummataaf falmaa turedha. Hagayyi 11 barri 2021 seenaa keessatti guyyaa dukkanaa ta'uun galmoofte garuu Abdul Jabbaariif guyyaa dhumaa taatee maatii, hiriyoota, jaalattootaa fi uummata Oromoo haqa isaa dhabee haqa dheeboteef oduu gaddaa qabattee dhufte. Hagayya 11 bara 2021 galgala Abdul Jabbaar Hussein du'ee argamee jedhame. Jalqaba irratti Abdul Jabbaar eenyu? Nama akkamii ture? Kana dursinee warra isa hin beekne haa ibsinu, warra isa beekus haa yaadachiisnu. Ammas nu faana bu'aa. Abdul Jabbaar Hussein abbaa isaa Hussein Gammadaa fi haadha isaa Asheesaa Guree irraa bara 1980 Oromiyaa godina Baalee aanaa Garfaa ganda Hambeentuutti dhalate. Obbolaawwan dhiiraa 5 fi obboleettii dubaraa 1 waliin akka guddates seenaan isaanii ibsa. Barumsa isaa sadarkaa 1ffaa achuma aanaa Agarfaa Hambeentuutti kan xumure yoo ta'u, kutaa 7ffaa fi 8ffaa mana barumsaa Biiftuu Kajawaa Koolleejjii Qonnaa Agarfaa keessatti argamutti barate. Barumsa sadarkaa 2ffaa Agarfaa fi Dodolaatti xumure. Abdul Jabbaar qormaata biyyaalessaa xumura kutaa 12ffaatti kennamu irratti qabxii olaanaa galmeessisuudhaan bara 1999 Yuunivarsiitii Finfinnee kan Yuunivarsiitii Addis Ababaa jedhamuun beekamu seenee barnoota sadarkaa olaanaa eegale. Barnoota isaatiin cimaa waan tureef birkiiwwan barnoota olaanaa keessaa damee seeraa filatee barachuuf hiree argate. Barnoota sadarkaa olaanaa kanas haala milkaa'aadhaan xumuree digirii isaa jalqabaatiin bara 2003 eebbifame. Abdul Jabbaar Hussein eega barumsa seeraa xumureen booda ogummaa isaatiin biyyaa fi uummata isaa sadarkaa garaagaraatti tajaajilaa ture. Bara 2004 irraa eegalee uummata isaa haqa dheebotee abbaa murtii ta'uudhaan godina Harargee Bahaatti tajaajiluudhaan eegale. Yeroodhuma kanatti Yuunivarsiitii Haramaayaatti barsiisaa seeras ture. Kana malees sadaasa 17 bara 2008 kaasee hanga adoolessa 8 bara 2012tti Instituutii leenjii qaamolee haqaa fi qorannoo seeraa Oromiyaa keessatti leenjii isaa ogeessota qaamolee haqaa ta'uun tajaajilaa ture. Instituutii kana keessatti leenjiiwwan hedduu kan kenne yoo ta'u, qabiyyee gosa barumsaa leenjii seeratiif barbaachisan mata dureewwan seeraa hedduu irratti moojuulii qopheessee instituutichaaf gumaachaa ture. Abdul Jabbaar Hussein abukaatoo fi gorsaa seeraa ta'ee manneen murtii Oromiyaa fi Federaalaa hedduu irratti dhiyaachuun ogeessa lammii isaatiif of qusannaa tokko malee tajaajilaa fi falmaa turedha. Hanga gaafa lubbuun isaa darbutti abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo fi kanneen biroollee ta'uudhaan tajaajilaa ture.
Abdul Jabbaar Hussein tajaajila tolaa Pro Bono Service hidhamtoota siyaasaa Oromootiif kennuudhaan akka nama xurree mul'ataa saaqetti kan beekamu yoo ta'u, tajaajila kana sadarkaa olaanaatti guddisuudhaan hidhamtoota siyaasaa fi sabboontota Oromoo kumaatamaaf nama tajaajila kenne ture. Asirratti qeerroo fi qarree Oromoo magaalaa dheeraa fi naannawa ishiirraa ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa booda bara 2020 qabamanii hidhaman kan 500 ol ta'an kanneen Abdul Jabbaar waayiloota isaa Adaamaa jiran wajjin falmee osoo hin heerin darbuun hin danda'amu. Keessattuu hooggantoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa turanii fi boodarra himanni addaan citee hiikaman kanneen akka itti aanaa dursaa kaafa'oo obbo Baqqalaa Garbaa, gaafatamaa damee siyaasaa kaafa'oo obbo Dajanee Xaafaa, gaafatamaa damee jaarmayaa yookiin ijaarsaa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi Aaddisuu Bullaallaa fa'aaf yeroo lama bara bulchiinsa OPDO yookiin Addawaayii fi amma bara bulchiinsa Bilxiginnaa kanattis itti aanaa fi itti gaafatamaa dantaa alaa kaafa'oo obbo Jawaar Mohammad, itti aanaa barreessaa kaafa'oo obbo Hamzaa Booranaa fi kanneen birootiif waayiloota isaa biroo wajjin ta'uudhaan falmaa fi ture. Asirratti wanti otoo hin kaasin biraan darbamne galmee hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohammad fa'aa namoota 24 jedhamuun beekamu kan seenaa biyyattii keessatti galmee siyaasaa isa guddaa ta'ee galmaa'e keessatti qoonni hayyummaa Abdul Jabbaar olaanaa ture. Hidhaan siyaasaa Jawaar Mohammad dabalatee hooggantoota ABO fi KFO sun taatee ajjechaa suukaneessaa artistii Haacaaluu Hundeessatti aanuudhaan akka taatee guddaatti kan galmaa'e yoo ta'u, falmiin hidhamuu Jawaar Mohammad fa'aan wal qabates himannaa siyaasaa guddicha ta'ee galmaa'eera. Galmee namoota siyaasaa jajjaboo kanneen akka obbo Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa fi Dajanee Xaafaa fa'aa ittiin himataman sana seeraan ittisuuf ogeessota seeraa Oromoo jajjaboo dhimmicha qabatanii falmaa turan 14 keessaa Abdul Jabbaar nama adda duree ture. Sanadoota seeraa akka mormii sadarkaa duraa qopheessuu dabalatee falmii mana murtiitti taasifamu irrattis gama ogummaa seeraa fi ogummaa falmii himannaa siyaasaatiin waayiloota hojii isaatiif muuxannoo qooduu fi ofiifis falmuutiin qoonni Abdul Jabbaar olaanaa ture. Keessattuu falmiiwwan mormii himannaa irratti dhiyaatu deebii fi iyyannoowwan barreeffamaan dhiyaatan qopheessuu keessatti qoonni Abdul Jabbaar akkaan guddaa ture. Abdul Jabbaar Hussein quuqama mirga namummaa fi mirga dimokiraasii lammiilee hundaaf qaburraa kan ka'e abukaatoo waayiloota isaa waliin ta'uun eenyummaa amantii fi ilaalcha siyaasaatiin osoo hin daangeffamin namoota siyaasaa bebbeekamoo kan akka obbo Lidatoo Ayyaaloo fa'aaf abukaatoo ta'ee falmuun bilisa baasuu keessatti shoora olaanaa baachuun nama fakkeenyummaa gaarii lafa kaa'ee darbee nama maqaa gaarii Oromootti illee horeedha. Gama kanaan ilaalcha hamaa fi jibbiinsa murnoonni adda addaa hawaasaa fi siyaasa Oromoo irratti qaban fooyyessuu irratti nama gumaacha olaanaa raawwatee nama ogummaa isaatiin Oromoodhaaf dippiloomaasii dansaa dalagee jechuu dandeenya. Ajjecha artistii jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhaa jumlaa mootummaadhaan raawwatameen Oromiyaatti sabboontonni Oromoo qarreef qeerroon badii tokko malee jumlaadhaan hidhamaa wayita turanitti Abdul Jabbaar Hussein abukaatoowwan biroo waliin ta'uun haqa namoota hidhaman kanneenii barbaadaa ture. Keessattuu lammiilee keenya kutaalee Oromiyaa akka Fugug yookiin Harargee Ba'aa fi Lixaa, Arsii Lixaa, Shaggar Ba'aa, Baalee, Dirree Dhawaa fi bakkoota biroorraa qabamanii hidhaman kanneen dhimmi isaanii Adaamaa fi Finfinneetti ilaalamaa tureef abukaattummaan dhaabbatee nama tolaaf falmaafii ture. Gorsa seeraa isaan barbaachisu mara kennaafii ture. Falmii kanaanis namoonni dhibboota hedduun lakkaa'aman hidhaa seeraan alaarraa bilisa ba'uu danda'aniiru. Asirratti hidhamtoota siyaasaa 500 ol kanneen magaalaa dheeratti hidhamanii turanis Abdul Jabbaar waayiloota isaa waliin ta'uun falmaafii ture. Abdul Jabbaar namoota akka malee fi seer malee hidhamaniif of qusannaa tokko malee of kennee nama abukaattummaan dhaabbataa ture, falmaa haqaa ture jechuun ni danda'ama. Abdul Jabbaar Hussein hidhamtoota siyaasaatiif wayita falmuu manni murtii dhiibbaa siyaasaa kamuu jala jiraatus qaawwa seeraa duuchinee falmuu qabna. Mana murtii fi abbaa alangaa sababa dhabsiisuudhaan hidhamtoota bilisa baasisuu hanga dandeenyutti dhiibuu qabna jedhee nama amanu ture. Kanaanis milkii baay'ee argatee jireenyi namoota danuu akka qajeelu, dararaan akka irraa dhaabbatu akkasumas akka bilisa baanii hiikaman taasisee ture. Warri ilaalcha siyaasaan nama hidhan dhaddacha mana murtii waltajjii siyaasatti waan jijjiiraniif bakka kanattis gituma saniin falmuun dirqama ogeessa seeraa qofa odoo hin ta'in dirqama qabsooti jedhee amana ture. Kanaafis falmiiwwan dhaddacha keessatti taasifaman qabiyyee siyaasaa fi mirga uummataa waliin hidhata waan qabaniif dhimmoota kanneen karaa miidiyaatiin gurra uummataa akka ga'aniif akkasumas toora miidiyaalee hawaasaatiin hubannoo uumuuf carraaqqiiwwan gurguddoo fi mul'atoo ta'an taasisaa ture. Abdul Jabbaar Hussein hojii abukaatummaatiin maddittis
dhimma heeraa, mirga namoomaa, mirga dimokiraasii fi haqaa irratti gorsa seeraa fi hubannoo isaa miidiyaalee muummee fi hawaasummaa irrattis saba isaaf qoodaa ture. Seerota idil addunyaa, heera biyyattii fi heera Oromiyaa xiinxaluudhaan mirga namoonni akka nam-tokkeetti qabanii fi akka gareetti qaban irratti hubannoo uumuu keessatti shoora guddaa taphate. Yeroo labsii maastar pilaanii Finfinnee jechuudhaan mootummaan Waabuut yookiin Dhaadiyoo yookiin Addawaayii Wayyaanee qonnaan bulaa Oromoo miliyoonaan buqqisuuf karoorfatee turetti Abduu Jabbaar Huseen dirqama lammummaa fi dirqama ogummaa isaa akka gaariitti baachuun dura dhaabbataa ture. Maastar pilaanichi bu'uura heeraa fi seeraa akka hin qabne, misooma jedhamu akka hin dandeenyes, inumaayyuu haqa Oromiyaan magaalaa muummittii ishii Finfinnee irratti qabdu, haqa Oromoon biyya isaa irratti qabu, aadaa isaa irratti, afaan isaa irratti fi duudhaa isaa irratti qabu akka maleetti kan danqu ta'uu ibsuudhaan hubannoo kennaa ture. Walumaa galatti Abduu Jabbaar Huseen nama haqaaf jiraatee daandii haqaa irratti haqaaf jecha wareegame. Silaa akka dandeettii fi ogummaa isaatiif ta'ee nama galii guddaa argatee jiru qananii ittiin jiraachuu danda'u, mana sadarkaa isaa eeggate ijaarratu, makiinaa fi qabeenya qaqqaalii hunda horachuu danda'u ture. Garuu diinagdee ofii gabbifachuu dhiisee, maallaqa ari'uu dhiisee dhimma saba isaa irratti xiyyeeffachuudhaan haqa sabaa barbaacha daandii haqaa irratti kaayoo sabichaa irratti cichee of kennee wareegame. Abduu Jabbaar wayita lubbuun jiraachaa turetti waan haqaa fi dhugaarraa maquu dideef, darbees immoo haqa dabe deebisuuf hidhamtoota siyaasaatiif waan falmeef qofa doorsisni adda addaa isaa fi maatii isaa irratti taasifamaa akka ture akka hiriyaa ogummaatti fi waa'ila hojii qaalitti quba qabna. Namoonni hin beekamne haadha warraa Abduu Jabbaaritti bilbiluun akka isaa dabachiiftu itti himaa turuu, yoo didde immoo akka ajjeesan itti dhaadachaa turuu fi innis anuu jiraatii maatii koo bira maaf dhaqxu jechaa akka ture haati warraa isaa dubbachaa turte. Duuti isaatis doorsisa kana booda ta'uunsaa eenyu ajjeechaa isaa duuba akka jiruu fi maaliif akka ajjeefame akeeka. Abduu Jabbaar goota haqaaf qabsaa'ee imala barbaacha haqaa irratti wareegame kan jennuufis kanaafi. Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa hagayya 11 bara 2021 bakka waggoota dheeraaf jiraachaa ture magaalaa Adaamaa keessatti ajjeefamee akka argame wantoonni akeekan doorsisa dura taasifamaa ture irraa kaasee ni jiru turan. Ragaalee ijoo ta'an kanneen bu'uura godhachuudhaan haqa isaa barbaaduuf qaamni aangoo itti qabu garuu ifoomsuuf feene. Har'a wayita yaadannoo waggaa lammaffaa wareegamuu isaa taasifamu kanattis haqni Abduu Jabbaar hin baane. Ajjeechaan irratti raawwatame qoratamuu hin dandeenye. Sirni gaggeessaa Abduu Jabbaar Huseenis maatii isaa dabalatee hiriyoonni, jaalattoonnii fi uummanni Oromoo kutaalee Oromiyaa adda addaa irraa walitti dhufan bakka argamanitti hagayya 12 bara 2021 kabaja olaanaa isaaf maluun Adaamatti raawwatamuun ni yaadatama. Uummanni sirna gaggeessaa isaa irratti argames gumaacha Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa saba isaaf raawwateef deebii nama boonsu ta'uu irra darbee jaalalaa fi mararfannoo uummanni isaa qabuuf kan mirkaneesse ture. Haa ta'uutii haqni Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa namoota birootiif barbaadaa ture sun isa jalaayis danqamee kunoo waggoota boodallee osoo mul'atin jira. Abduu Jabbaar Huseen goota hayyuu falmaa mirga namoomaa, nama jaalallii fi kabajaan bara baraa maluuf, nama saba isaa jaalatuu fi hedduu quuqamuuf jecha waan qabu hunda kenne ta'ee sadarkaa olaanaa yaadatama. Siidaa isaa hojiin inni gaafa lubbuun jiru sabaaf hojjete siidaa ta'ee laphee Oromootaa keessa jiraata. Abduu Jabbaar Huseen nama dhugaan maatii isaa jaalatuu fi kunuunsu, ilmoo isaaf abbaa gaarii fi haadha warraasaaf abbaa warraa gaarii ture, kan namaaf jaalala olaanaa qabuu fi naamusa olaanaa qabu ta'eet yaadatama. Nama bira ta'anii mukaa'uu fi kophummaan hin danda'amne, nama qoosee koflee taphatu, akkasumas hayyummaa guddaa qabu ta'eet yaadatama. Hireen Abduu Jabbaar hiree Oromoo maraati. Haqni isaa fi haqni saba isaa gaaf tokko qabsoodhaan ba'uunsaa hin oolu. Lubbuun isaa jannataan haa qananiitu, xumurree fayyaa ta'a.